السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا هرتوتا سواداتو جرتو كم جرتو نجا جرتو أروانا الدوام فريدة قبل سنين الهجرة وانتي كوني اللي جري جنما كرسي بنا أكفتنيت نياتشو دندتني هجتتني فيديو إسان قبل هنگا أمور إساتي فيديو isaa qabadhee isiniif dhufee akkasumas kottaana wajjin nyaadha kunoo daabboo kana bifa isaatti hojjedhe illee viidiyoo isaa waraabee isiniif fidaa jira. Hanti viidiyoo kana hanga xumura isaa hanga dhuma isaa daawwadhaa anallee na jajjabeessaa. Egaa daabboo kana hedduu bifa bareedaan qopheessee jira. كنو سبونجي فكاتها ni mi'aawaa bareedaa kunoo asitti buna kiyya illee danfifadheen jira. Egaa obboloota koo kan biyya garaagaraa irra teessanii jiraattanii jireenya keessan nageenya keessan kan jaalalaa kan kabajaa isin bira haa jiraatu. Rabbiin nagaa isin bira haa jiraachisu, fayyaa isinii haa kennu isiniin jedha. Egaa kottaan wajjin dhugaa buna kanallee kunoo dhugaa hanguma yaada kiyyaatiin bunallee qopheeffadhee daabboo kiyyarallee muradhee anilleen asumatti du'aa isinii godha, isinillee du'aa naa godha. Kottaa nyaadhaa na wajjin yaada muraada keenya hundumaa Rabbiin hin beeka nuuf guutee karaa biyya keenya nagaan nu haa galchu isiniin jedha. Dhuma viidiyoo kana tolikaa kunoo akkuma isiniin jedhee kunoo meeshaa isaa hundumaa qabadheen dhufee meeshaa itti hojjedhuun guutuu isaa qabadheen isiniif fidee jira. Daawwadhaa kunoo asitti qopheeffataan jira. Meeshaa itti bukeeffadhu bishaan, haliiba, aannan fireesh illee itti godhachuu dandeettu. Haliibni doodha kan amma fayyadamaa yeroo kuni baakeen kibaawudariidha. Kunis duqeetiidha, hin beektan jedhee yaada. Tolika akkuma argaa jirtan kana amma walitti naqachuuf dhufee jira. Meeshaa qopheeffadhee guutuu isaa bakka tokkotti naqachuuf qophaa'ee jira. Isinilleen na faana tura. Akkuma seentaniin immoo like, subscribe, share godha. Haarayaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akka jajjabaannee waan gaggaarii qabannee hojjennee isinitti argisiisnu. Walirraa kan beekne waan ani beekne mootu komentii jalatti na barreessaa. Waan anti goggore mootu irraa na gorfadhaa isiniin jedha. Asitti baakeen kibaawudariidha itti naqaa jiru. Baakeen kibaawudarii ani ammaaf duqeetiin kiyyallee duqeetii xiqqishoo waan taateef isin hanga feetan itti naqachuu dandeettan jedhee yaada. Akka duqeetiin guddoo taatetti kunis haliibni doodha. Haliib fireeshii argattaniis rakkoon qabu. Wantoota kana hundallee dhabdanii baakeen kibaawudarii fi kaameraallee ni ta'a. Amma gurraachi kun kan itti naqaa jiru tuqura smoodii yookaan habbaas waddi jennaan absuuda gurraacha jennaan afaan Oromootti. Kunillee kaameraadha. Kaameraa qixxummaa baakeen kibaawudarii itti naqachaa jira huno. Kunis urgoo yookiin roob jennaan argamus itti gootan argamu baay'ee uma rakkoon qabu. An kana hundumaa akka keekaatti hanaaf bareechisuuf itti godhaa jira malee rakkisaa hin qabu. Sukkaarallee siinii bunaa takka itti godhaa. Erga na bira jiraati jedhee tumaa itti fayyadamu malee jiraatuu baate taanani kaameramaa fi baakeen kibaawudarii barbaachisa daabboon jechuudha. Nama rakkisu godhadhaa nyaadhaa qursii bunaa bareedaa ta'a. Daabboo kana kan daabboo kaan irraa adda isa godhu bishaan irratti bilcheessina. Bishaan bilcheessina jechuudha. bishaan itti naqadha. Egaa asitti kaa soqidda
akkuma beekamu ashaboon yookaan soogiddi waan mi'eessituu ta'eef keessaa dhabamuu hin qabu jechuudha. Bakki inni hin jirre kan nyaanni kamuyyuu hin tolu mire akkasi. Bakka hundaa hin hanqatu inni nyaata keessatti. Keekitti illee ni godhama. Gaama waliin laaqadhee boodarra harka kiyyaan sukkuuma. Ani daabboo waan ajaa'ibsiin ta'u daabboo gizee bukeessuu laafaa dirra laaffisiitiin hojjedha. Yoo waan dirra laaffisee hojjedhu sirriitti bukokee namaaf tola jechuudha. Bishaanis hanguma qiyaasa isaatiin itti naqachaa jiranii kan hojjetaa jiru xiqqishoodha waan ta'eef bishaan qiyaasuma isaatiin hojjetaa jira. Egaa obboloota koo warreen daabboo bishaanirraa akkamitti hojjetatanii jettan har'a viidiyoo su'aadaa keessatti sirriitti faana buutanii yoo hordoftan irraa fayyadamtan jedhee yaada. Faana bu'aa hanga xumura viidiyoo kanaa na wajjin turaati. amma harka kiyyaan itti dabaluu fi amma harka kiyyaan itti dabalee shukkuuma jechuudha tolchee akka wal fudhattu. Yeroo san daabboo bareedduu isii namaaf taati. Ya. Dirra kanatti dirraan amma bukeessaa jiru kanatti yoo bukeessitan daabboon kamiyyuu bareeda daabboo ta'a. Keessi isaa jajjaban ta'u keessi isaa akka ispoonjii lallaafa jechuudha. Itti fufa viidiyoonii na faana tura. Amma itti qadaadee amma xumuree jira waan ta'eef amma itti qadaadee hanga inni naa bukaa'u habbaas wadii kanallee gubbaarratti godhadhaan jira. Amma qadaadii kaa'aa jechuudha. Shaanfanii silaa aluminiyeemii fi yookaan feestaala fa'aan cufaa. Amma isaanii makiyyaatti qadaadadhee gubbaraan immoo kan itti uffifadha. Amma sa'a tokko yookaan sa'a tokko yoo lafti lafa ho'aa ta'e daqiiqaa 40-30 dafee dhufa jechuu ol baha. Bakka naman dhibu jechuudha. Kana inshallah viidiyoon keenya akka itti bufeetti jira. Meeshaa kanarraan kaafadha hanga walitti dachaanu na faana turaa isiniin jedha. Obboloota koo baay'een isin jaaladha. Na faana turaa seentanii laayik gootanii sabskiraayib gootan. Kunoo bukoon kiyya bukaa'ee jira. Bahee jira hunoo dira maashaallah. Amma sahanii fi aluminiyeemiidha asitti kan qopheeffataa jiru. Sahaniidha kuni aluminiyeemiin fayyadama ammaaf. Namni biyya jiru baala muuzaa, baala warqee kanatti illee fayyadamuu ni danda'ani. Wantoota biraa itti fayyadaman hedduutu jira. Ani ammaaf aluminiyeemii kanaan of bira qaba isarratti fayyadama jechuudha. Bishaan keessa waan kaa'uuf akka bishaan bukkoo kiyya hin xuunetti kunoo bifa kanaan bukkoo kiyya achirratti guureetiin akka hambaashaa tolcha jechuudha. Sirriitti bareechisa. Faana tura. Aluminiyeemii kan akka bukoon ittiin qabanne zayitii jalatti haa taa'uu qabdanii. Zayitiin yoo jala dibame
hangas maraamti jechuudha. Nama jalaa hin badu jechuun barbaaditi. Egaa amma bishaan isaallee qopheeffadhee fideen jira. Bishaan feetan awwaa feetan qabbanaawaa jalatti naqxanii ibidda irra keettanii ibidda jalaa qannas gootanii xiqqishoo isii jalaa laaffistanii irra keettan jechuudha. Daqiiqaa 40 barbaada yookaan daqiiqaa 40 yookaan daqiiqaa 30 yaani. Bas video waraabuuf turaa jira malee ani daqiiqa mattoo jedhin biraatii ma jechuudha. Nyaata bareedduu mi'ooftuu daabbo kan caala daabbo kanaatu natti tola. Isiniin jedha buloota koo akka godhattanii akka nyaattan abdiin isinirraa qaba isiniin jedha. Egaa amma bareechifataan deema achi ibidda irra kaa'a jechuudha amma.